yaadachiisaati. Ulamaan hedduudhaatu sheekanii fi munashiddoota na dura dhaamsa hedduu godhaa turanii jechuudha. Ani idaa agatti anis yeroo hanganaa kan namni dhiifama naa godhuudhaa wajjin hangaan isinirraa dhibaaweef imaltuurra tureetiin karaa hangasha dhibaawee dhiifama naa godhaa abbaa markazaarraa kaasee abbootii waltajjii gaggeessitu akkasumatti barattoonnis walumaan afuuna lillaahi jechaa akkasitti obboleeyyan keenyaa guyyaan har'aan tanaa guyyaadhaa keessa wal yaadachiisu. يقول الله تبارك وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى يا محمد يا دجيسي يا دجيسون كيقول مؤمن توتا قرتيني فيداجا مالي في الجنان نمني مؤمنا يرمهم داو خير رانقوف مالياتي قلقل خنا ساعة سترة دعوة سيفدا إرجو يا رب صلاة الظهر إلى صلاة الظهر إلى صلاة عصر إلى مغرب إلى عشاء الربيع خان كي نما بويا سن واني نبي محمد جي قوم قبته صحابان كنا جاني جچو وبليان كينيا حديث الترمذي غيثتي إرجمان أما سكجو مؤمني المهدا وخير رانكو دعوان والفان الر والبود الر فقاني في الرفتوان يرمهدا ونبني مؤمنا إن تدب جتو إني فتو جتو تنافو بريان كينيا أني الأمسنين سني قدو كنما تقوتي كنما بريس تقوتي وزيانا سني قدو الرانتنا الدنيا برو آخرة الدنيا تنبويا كبار ديم نبيك إمالتو الرجرة أمن سدي دبريتي أمن تسدي ججبدون فولا خينيا درجرتي جتو أمن سدي فولا خينيا درجرتو تانا نوتو طلفتا جتو صدركاتو كبرتي الدنيا تنراغزي ديمنو قبري غسينا قبري تنهقاني بغسينو gosti balloon ichi keessan nun fayyaddu qabeenyi nuti addunyaa tana gubbarratti horru ichitti nun fayyadu ilmaan nuti addunyaa tana irratti horru ichitti nun fayyadu manni ati magaala jaartu makiinaan ati bittu wanni ati nigdi bankii adda addaa irraa qabdu ichi keessatti si fayyadu maaltu si fayyada malee وبليس خي وبليتي يا قرآن أرانتنا ولقد يتقنا خناط الحديث والجسينا جتشو إرجمان حديث سيا غيث تكجو نمني هقاني فدوه لا دي إسا غيثتي ملايكا مدوشا فدتتي غرم أتاقاتي نتلوف تجار متا خنا غيث الربا جرا أفاني جرا قرآن نقافة راتي أفان كي خنا قراتكن ذات قدتي سورة البقرة سورة آل عمران إلى قرتي قل أعوذ برب الناس مع فاتحة الرقاسي سر دي بسجان ملائكة مدوشا دار نفتي سبشي سوديم تطنا قرآن سر دي بساجة جيا ماس قوماتي نتلفتي ملائكان أرشيات يرى خرار ربي غيظ باست تبرسيزا غيتي كتابا بيتو تبرسيزا غيتي بكي إني دين برسيزو في شبكة جيتو أرشي دين ربي تفباستو تناتو سرا دي بساجتو غاچنا سرا تاتيتي مدوشا ملايكان ستين ديم تخنا سرا دي بستيجان مدوشا دقاچف سنكنن سين خيوني في
gaara addunyaa kana gubbaa kaayan gaara addunyaa kana akka dhadhaatti beeysu jechuu kana ilma namaatiin malaayikaan qabrii keessa dhoyti. Kana maaltu sirraa deebisa? Waan ati har'a dalagaa jirtu kana kanaatu si bira dhaabbata. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Gara miilaatiin itti dhufti maas hoggaa malaayikaan gara miilaatiin itti dhuftee sadaqaa miila inni gara masgiidaatiin deemu hagara ilmiidhaatiin deemu kanaatu zaata godhatee isarraa deebisaa jaan tarkaaffii inni tarkaanfachaa bakka quraana qara'utti deemu san tarkaaffii inni gara masgiidaatiin deemu san saniitu isarraa deebisaa jechuu akkanatti gaachana sii taati wanni har'aa tanatti jirtu tun itti gammaduu qabdu. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كان يا ربين واني نمني تغمدوا قرآن برجو نبي محمد نمت ارجو اسلامنا نما غنو عقيدة أهل السنة والجماعة بسيخنوان خانجتو واني نمني تغمدوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. warri wal dorgomu kana keessatti haa wal dorgomu jaa dorgommii addunyaa keessatti rabbiin karaan godhin kana keessatti rabbiin karaa godhee jechuu abalu quraana na dura fitu abalu kami kitaaba kanaa na dura fita abalu kami kitaaba kanaa na dura qara kana dorgommii rabbiin karaa godhee jechuu. Obboleeyyan keenya waan gaarii irra jirtan waan hoggaanii fi addunyaa tana gubbaarraa deemnu hoggaa guutii nama dhuftee si bohorsitu tana jirtaa jechuu akka gaariitti itti gammadii ergamaan keenya itti gammadaan jee rasuulinis abshiru bihaadha alqur'aan aboo quraana kana gammada rabbii isin barsiisuu kanatti gammadaadhaa jaa nabi Muhammad. فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به. قرآن خانت قبوي فدا نمني قرآن قبوي فته هنجلتو جريني الدنيا درام بدو جريني آخرة درام بدو جريني خيخا الدنيا آخرة قرآن ماني ربين ليفتي سيقودي والزفود يجو جرونك جرو قرآن الدنيا تنقبان جرتو واني نمني خيستي والدرقموس خانا وبليس خي وبليتي دي قادسني نغاية قادسة بچخانا قوفا يو مركز خيسا باته نمو بيتاتي سوا akkasitti barakallahu fiikum galatoomaadha barsiisonni keenya warreen akkanatti ijoollee aqiidaa barsiisaa jirtan silaa akki bareedaan wallahi wanni hedduu nama gammachiisu nuti seenneetuma haasoyinee bahuu caalaa waan isin barsiistan san caqasu darsii takka takka amma gizee akka nasiibatti gizee ijoolleen ooftu gizeenii fi agarree akka isaan itti tafsiira oofan akkatti aqiidaa oofan akkatti hadiisa oofan maashaa Allah maashaa Allah maashaa Allah tarraa ja'ani jechuudha. Waan kana waan laafaan seenaa silaanii fi fardan qaddarree arra barsiisonni kanatti ijoollee akka isaan majliisa keessa jiraatan godhuu baattani silaa ijoollee teenya bineensi isaan nyaate mee nama tokko tokko numa laalaa warra markasa keessa jirre feesbuukni namaa kunuu wal dhabaa bar feesbuukni isii markasa keessa jirtu maal hordofti maali wanni isiin gadhiistu feesbuuka namaa kana wal dhabaa feesbuuka namaa kanaas bar seenee namni ni laala. feesbuukni tiiktook isii diin keessa jirtuutii fi kun hundin wal dhabaa jechuudha. Hanga ijoollee daraa majliisa keessa jirtu hogganamu jirtutti ani ilaa riyaadillee deemeetiin argee hanga isaan itti yaaddawanii ijoolleen markaza keessatti itti yaaddawanii diiniin qabamanii jiraachuu jiran hedduu nama ajaa'ibsiisa. Baarakallahu fiikum barsiisonni
hedduu galatoomaa isiniin jenna. Hamtuu Rabbi isinirraa haa qabu. Addunyaa akhiraa teessan barattoota keessanis Rabbi isin haa milkeessu. Dilli barsiisota har'aan tana asirra taa'ee quraana isin qaraasisu kun garaan isaanii gaastirik fuudhee maaliif jennaan yeroo fedhetti nyaatan harkatu akkitti quraana kana bare. Wal beeynaa akka waan keessa guddanne waan amata 20 ol keessa guddanne jechuun kun maaliif akkaataa quraanatti qareessaniitu nyaata isaan taane nyaachuun waan isaan taane dhuguun bakka isaan taane rafuudha. Maali jecha quraana baru jecha har'aati biyya Suudiitti firaasharra ciistee hombola jala ciistee lukkuu nyaachaa mandii nyaachaa quraana Rabbii qara'uu jechuun rabbumaas si marate. Alhamdulillahi rabbil alamin. Niimaa kana wallaalee yoo wallaalte sirraa fudhata. Akka gaariitti namni nagaya bahu taa'u nama markaza keessa jiru qofa hadiidhaa kadhalaadhaa nama markaza keessa jiru lafatti jiraattuu qilleensa gubbat taatu nama gaaddisa quraanaa kana jalatti wal yaame nama kana qofaatu addunyaa akhiraa nagaya bahu ta'a. Maaliif jennaan Abdallah ilma Abbaas ayata quraanaa tokko akkatti tafsiira godhamee jagasa ayata tokkicha kana himeetiin irraa bahaa. ومن يتق الله يجعل له مخرجا نما ربي إسا صدات ربي هولي بينا إسا قدا الدنيا تنر يو ربي خي صدات زادي دمي أفر كيسا يرو قرآن قراتو قبات هولي بينا تسي قدا ركو بيتي يرو بياف إيسا قدا خمين سينجو نمني ربي صداتو بلو خيسا جرات معنى كنا جي ابن عباس سمين tuyoo gaccabde sammiin tuyyoonii fi gaccabde qixxee nama rabbi sodaatu yoo dachiin hawaasa kana jalaa gaccette nama rabbi sodaatu dirree bootaa inni gubbaa jiraatu rabbi godhaaf jedhe nama rabbi isaa sodaatu yoo baharri biyya balaqe manni isaa goggogumaatu jiraata. Rabbi dubbiin waa galchuu obboleeyyan keenya jireenya diini hamtuu Rabbi nurraa qabu isin irratti illee dheeradde toorkiinis nu daddarbee galatoomaan isiniin jaa hangan manaa guddifadhaa baarakallahu fiikum wabillahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh. جرنا سقالين جدا قامت تنجرو أي مسكين ربي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ شيخ بخري إبراهيم الفضل